Yarbutti hin jiru. Galatoomee lubbuu. Abaaboo isheen geessiteedha la. Namni amma yaadata garte. Hamza eessa kutte? Abaaboo eessa keessan dhufee qoy. Wait brother, abaaboo ennaan viidiyoo na jala jiru silaa seettee laalte. Oh my god. Awoo argee bar. Makiinaa keessa jirti gaa makiinaan paarkingii dhaabbattee mi? Hamza bakka kun dhiqoo. No. Chigirelo. Wallahi. Chigirelo. Si. Wayii. Kofi kofi. Kunoo asuma bara makiinaan asuma jirti. Akka taa'aa silkii isii mi'ootu nurraa godhi akkasitti taa'aa. Sagalee kannas. Hamza koo kaasee arginaa duuba si argutti hin jirru bara. Dhufee boo way. Yo. Dhaga'i kaa. Ayyee dhagootti jira jaala. Dumaashi. Oh. Salaamu alaikum. Salaamaaleykum. Waalaikum assalam. Akkami nagaa? Akkam nagaa. Nagaa kamat. Aboo silaa akkasitti mufaa yaa nu godhuun qabdan kaa waan jiru hunda sirreessinee akkasii waan godhuu qabdan. Aboo galatoomaa garuu das na godhee jira. Wanti dha bara. Garuu jaayina waan godhu haati irratti gooyoo qaata'ee. Hindu abarwani. Hamza amma jimmatti gaa jimmaa wajji soddaadha. Maal taatee wal abseete mataa keenya gubbaan hojii hin jirrini. Yaa fi wallahi billahi. Qaranii Warra bireetii. janyii mootii. Oo inni dhaamsaan dabala. Kana fuudhee. Aywa. Oh, si. Wayii. Wallahi masha Allah. Bakka arranat tole la wanni ati godhaa turte. Hundi arranat tole la. Mee wallahi jee. Wallahi arranat tole bakka. Gabbaawu qabanii beektaa dha. Namni Gizee waa bareechee as ba'e namni bakka. yaa waa bareechee dhufu. Anatu jaalala koo dura ibseeti ana. Dura siin dabalate. Hamza waan jettee dhagaye. Hamza TV. Achumaan anillee isin yaadaa kan waan jaarsa qabdu sisee ምናምን jedhee bakka hin qabu jedhe. Warra wal duuba. Warra namni wal duuba rakkachaa jira. Dhalaa bareedduu namni dubbisu bar jaarsa qabdii jaalallee qabdii jaalallee. Namni bareedaan kun lafan taa'u jee sodaata bar namni. Wallahi dhugaadha. Qanooni qabda jennaan wallahi hin qabu hoo ummaati yoo fedhe bareedduu jedhu bisan jette hay kan itti arrifadhe. Oh my god. Amma dhaga'iga. Waan jiru kaan akka goonu keessaan nuuf beekaa. Waan ta'an irra farrabna laa waa kulli shii. Akkasuma haay waliin jiru. Waan gootu Hamza geema kiyya guyyaa yaani quba qabdaa? Asoo thank you. Guyyaan geema kiyyaa yoo ni beektaa gaafa 17 geema Kan arree 14. ni beektaa tu ni beektaa so waa hedduu warratti bakka takkatti moo deema. Yeroo isaan hin himneef Yaa'oo laatee jira guyyaa isaa shambaa goone Guyyaa san wallahi niin dhagaa galgaluma san fedha waa hunda galgaluma san irra farrabnee fedha. Guyyaa isinii qabnee jirra guyyaa lamaan kana qophiin eeggaddaa qophii tana. yaa Warri kaanii warri viidiyoon bira bifaanis bareedduu akhlaaqas ni qabdi amantis ni jabeessiti naamuseera nama suutee wayii malee natti hin
بليان كينيا أمريكا تسجمني شوفها موف ديما حاجة تيك توك توري غير ستجيما أنا اللي أنت بني يتلي كشينان ستناب جيما تبغى ده تبديت سودات تلي جت جوزون اللي نكسب ستنابني نما بلا توجه كبد نانجان أليكس تاجي توجه كبد ده وبرس مكان يكون اللي وافقوا متي atau ummo jechaan inni natti tuqee aboo nama geema taphachiisu qabda mee taphadhu ana wajju muwaazii wajji miti jee natti tuqee ifuma guyyaa qabanii guyyaan har'a booda guyyaa sadii itti hafe kana jechuun guyyuma lama tafe gaafa 17 har'a guyyaan 14 furtu gaafa 17 soo akkasin naa quba qabaadha tokko narraa nafina waan biraa yoo naaf duubattanii isin dil jettanii naa dhuftanii ana sargiidha taaptaabiin keessanuu anaaf waan Taane kanuti feenu guyyaa dhiyootu bar dilii san feenee nuti lafa jala ol dhufne. Kanaaf akkasitiin isin eegaa Hamzaa jechuun nama guddaadha. Hamzaan Hamzuma kaan nuti eeguu rabbiin ni fida beektaa. Siboo sheekotii gurguddoon bakka daawaa fi ulamaa'iin gurguddoon is deemtu hundatti hunoo Hamzaa hajiin beeytanii ka tiktookii san jetti barboo sheekotii. Maala hin beekne jiru warra. Yaa jaalaltee namaatu gisi rabbiin nama jaalatee namni illee nama jaalatanii beektaa. Yaa jaalalti gubbaayi durai. Gubbaayi nuti illee si jaalannaa Hamzaa keenya. Hawajaa guddaa sii qabna namni balawii hedduu qabna ni beekame ta'u kajuu garuu tokko qabna gizaati waa balleessitas kakeessaan fiigee dhufee waan akkanaa kana dhiisiboo maqaan nullee narrabsiisin itillee narrabsiisin namaan jiru ana qofaa miti beeka namni hedduun ni jira akkanaa maraatas qabaachuun gaarii beeka ilma jecha maraatuma wayyaa maraataan jibbinii maqaadhaa fi malee jee taadala gammachiisoo akkasanii Awwee jechuun kilaashuma wayyaa hin jibbinii ba'a malee akkuma jedhamu. Aganuma himii kun nabiitti kophaa hunu achi dhiisee biraas dhufe laallaa bakka siin jirtu. Bakka achi ija qulum gootee see didee bira deebiiti shaaja lafatti buna keessa dhaati waan taane guyyaan keenya dhufaa jira. Yaa guyyaan keenya gahaa jira ni quba qabda. Amma kalaa kakki gootu liivii irraa bahiiti nagaan keessaa waan jiru fidna. Argi guddaa isiniif goona moo kumoo isin wal goona? Nuti argiin feenu ni kaa goona. Allah bakka dubbiin taate. Waan sargiitti gootan san itti bashannantan. Waan tokko Bira dhufnaa. achana laafuno. Hariifa wallahi. Intala deera. Wayye. Leenca kiyyeessa keesse. Leenca kee geema dhiiste zee dhiyoo sana hunda namaa kanneen fixeeme yaa murti guuta ho'iin hambiste. Guyyaa kiyyanii beektaa. Kaamii qophaa'e. Ijoollee sabbooti godhee fixe hanga ijoollee gastii irra hiree fixe. Haadhumatti haabu. Hamma sarpiraayizii qabaa yoo murtiin mo'atee dhageessee jirtaami. Surprise maal gunmaan nu godhuuf miti? Ini mamuka. Itti himi ummata himi murtii kiyyanaaf taphachiisaa jira itti himadhu. Murtii taphachiisaa yoo murtii mo'ee sarpiraayizii sin godha. Yaa asii biyya dirqamachi. Jaartii warra Harargee jaamti amma. Tarajuma Abbaa Jifaar jaartii warra Harargee jennaan. Anis biraan akkan itti egaa gurguruu warra mootii sanitti qophaa'e. Duraan sittidaan ture eegate achi dheettanis fuudhe gurbaa. Oromoo ajanda awwaarda osoo jiraate eenyu gaafa ta'een dabreef walirra yaada ture. Taaboo kiyya jee gurbaa irra wanna barsiisee. Wow. Dagay wani fedhu amma wani fedhu dagay nama dhibba qoy dhibba afuraa guutanii ogeessaas. Hayaan ajandaan laalu jira Facebook ni guutuu. Roobsaan ani murtii guutuu kana iddoo kan kabaju beekanii iddoo kan jaalladhu beekanii. Ijoon sanaa deemu jira Nasra. Mee Wai. takkisi gootee moo? Wai. Sana kun. Maal goote? Wayi Oromoo. Kuni wanti akka ganaa waan kanarra guddaa gootanii miisin.
course. Yoom goone. Yoom garsiistee wadi hojii baay'ee ganaa itti garsiisuu qabda. Nasrai. Yoo bareeddi malee murtii. Qiimamu wallahi qiimamu kottu eenyuga afia eenyu afi assalamualaikum ida mangi ana mashin ma ini nat tawat bana bareedu kananiin dudumbushe mallaan isii dumbusha yaa isiilleen bareeduudha micoollee xiqqoonni addaatee malee adillee murtii kuta jaalattee turte lakin jaalanne jaalanne amma waan jaalalleen bira jirtuuf jechuu dandeessa garuu keessatti namni murtii guutuun jaalateen hin jiru baay'ee dubartii ta'e. Thailand jaalanne laki. Dubartii meeqa obboleessa keenya qunnamsiisinaan jeena gaafa ta'an. Sunniin isaanii ga'an lakin jaalanne. Egaa jettee gaayya silaa waan kutee homaan godhuu hin dandeessu dabreera inni. Dhugaa? Murtii guutuu beekaa bultii ijaaruu. Maal jettee? Bultii ijaaruuf wal baradhuu ni haa. eenyu naafiidha. No, michoo fi naafi keeni. Wal beekana Ibraan wal beekani. Wal beekan. Okay, amma Mama. okay. Adaman kana keessa namoota Allah. This. argaan jiru ani. Maal jettee? Guys, family maaliif taphataadhuun goota ta'e mana itti guutuun bar bahara keessa jira. Quban qabu family. Inni of kuban qabu inni. Inni bar waan buduu mana hirribaa dhaqanii waan godhaniif waan uffatan gaafachuu jiru fakkaatu. Guru jalatti itti qabee haasawa. Inni of kuban qabu waan feete saasuutti iyyuu dhaga'u inni. Kun akka hindii fi beektaa jaalala. Romantikii.